Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa irraa oduu isin dhageessifna jalqaba irratti hangafoota oduu. Humnoonni fiinxaleeyyii faannoo godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa Jillee Dhummuugaatti gandoota adda addaa keessatti haleellaa raawwataa jiraniin namoota nagaa ajjeesaa jiraachuun dhagahame. Kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii keessatti kan argamtu aanaa Sirkaa keessatti miidhaa humnoonni nageenya mootummaa fi humnoonni fiinxaleeyyii faannoo dhoksaan Oromiyaa keessatti ijaaramaniin uummata nagaa irratti gahaa jiraachuun jiraattonni OFM itti himanii jiru. Ji'oota lamaan darban keessaa dhibee gifiraatiin lubbuun namoota 63 dabarte. Oduu kenna biyya alaatiin pirezidaantii Puutiin sagalee 87.3 argachuudhaan filannoo Raashiyaa mo'atee jira. Oduu isin dhageessisuun kan isin wajjin turan Jibriil Muhammadii amma oduu bal'inaan. Humnoonni fiinxaleeyyii faannoo godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa Jillee Dhummuugaatti gandoota adda addaa keessatti haleellaa raawwataa jiraniin namoota nagaa ajjeesaa jiraachuun dhagahame. Haleellaa kaleessa gandoota aanaa Jillee Dhummuugaa keessatti raawwataniin uummata irratti namoonni 5 ajjeefamuu fi 7 madaa'uu maddeen himanii jiru. Dabalataa gabaasa kanaa xubaabunee akka itti aanutti isiniif dhiyeessiti. Humnoonni fiinxaleeyyii faannoo godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa Jillee Dhummuugaa gandoota adda addaa keessatti haleellaa raawwataa jiraniin namoota nagaa ajjeesaa jiru jedhame. Haleellaa kaleessa gandoota aanaa Jillee Dhummuugaa keessatti raawwataniin uummata irra namoonni 5 ajjeefamuu fi 7 madaa'uu maddeen himu. Humnoonni kun haleellaa walitti fufaa gandoota akka Xuquree Gooroo, Wadaawoo, Baalcii fi Mudhii Faccaa akkasumas gandoota biroo keessatti taasisaa jiru jedhame. Guyyaa kaleessaa bitootessa 17 bara 2024 haleellaa aanaa Jillee Dhummuugaa gandoota Xuquree Gooroo, Wadaawoo, Baalcii fi Mudhii Faccaa irratti raawwataniin namoonni nagaa ajjeefamaniiru. Kaleessa yoo xiqqaate namoonni 5 ajjeefamuu fi 7 kan ta'an immoo madaa'uu maddeen himanii jiru. Humnoonni fiinxaleeyyii kun yeroo maraa baatii Ramadaanaa eeggachuun haleellaa qindaa'aa uummata Oromoo Walloo irratti banus jedhame. Guyyaa kaleessa aanaa Jillee Dhummuugaa keessatti haleellaa qindaa'aa kallattii sadii uummata irratti banuu himan. Rakkoo nageenyaa humnoonni fiinxaleeyyii faannoo kun uumaniin uggurri geejjibaa labsamee sochiin geejjibaa dhibuun uummanni rakkoo biraaf saaxilamuu jiraattonni ni himu. Uummanni bara kanaa midhaan hin galfanne kan jedhan jiraattonni sababa uggura geejjibaa fi daandiitiin aanaa tokko irraa gara aanaa biraa deemnee waa bitachuu hin dandeenye jedhan. Kanaan dura midhaanis ta'ee wantoonni barbaachisaan biroon naannoo biraa irraa nuuf seenee jennaan bitanna kan jedhan amma sun akka hin jirre himan. Karaa tokkoon haleellaa humnoota kanaan uummanni madaa'ee sababa yaala fayyaa argachuu dhabuun lubbuu dhabaa jiraachuu himan. Mootummaan haleellaa fiinxaleeyyii kana to'achuu dhiisuun humnoonni mootummaallee uummata rukutaa jiraachuu jiraattonni ni himu. Humnoota fiinxaleeyyii kana jalqabas hundeessuun hidhachiisee mootummaa mataa isaa ta'uu kan yaadachiisan jiraattonni har'a humnoonni mootummaa fi fiinxaleeyyii uummata rukutaa jiru jedhan. Haleellaa humnoota fiinxaleeyyii uggura geejjibaa fi namoonni madaa'an yaala fayyaa argachuu dhabuu dabalatee uummanni Oromoo Walloo rakkoo ulfaataa keessa jiraachuu jiraattonni ni himu. Dhimmoota komii uummataa irratti yaadaa fi deebii bulchaa aanaa Jillee Dhummuugaa obbo Alii Sa'iid gaafatamus deebii hin kennine. Dabalataan itti gaafatamaa waajjira badhaadhinaa godina addaa saba Oromoo Walloo obbo Abdallaa Ahmad dhimma kanarratti odeeffannoo guutuu akka hin qabnee fi dhimma kanarratti yaada kennuu irraa of qusataniiru jechuun Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiitu gabaase. Kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii keessatti kan argamtu aanaa Sirkaa keessatti miidhaa humnoonni nageenya mootummaa fi humnoonni fiinxaleeyyii faannoo dhoksaan Oromiyaa keessatti ijaaramaniin uummata nagaa irratti gahaa jiraachuun jiraattonni OFM itti himanii jiru. Sadaasa bara 2023 irraa jalqabee waraansa waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa jidduutti aanaa Sirkaa keessatti gaggeeffamaa jiru hordofee nageenya tasgabbii fi uummata raafamaa keessa jiraachuusaa maddeen OFM itti himanii jiru. Dabalataa gabaasa kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Gandoota baadiyyaa aanaa Sirkaa kanneen akka Waajjira Abbasaa, Biduu Baalaa, Heellaa Amajaa, Heellaa Xaaritaa, Gallabee Amajaa, Macaraa, Soojii Saadee, Gallabee Hulul, Zambaabaa, Soolee Nageellee,
Elellee Waalanaa dabalatee kanneen biroo keessatti raafamni hamaan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatiin raawwatamaa jiraachuun jiraatan nageenya isaatiif maqaan isaa akka hin dhaamne gaafate tokko OFM itti himee jira. Ganda Elellee Waalanaa keessatti raayyaa ittisa biyyaa qabata waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdaniitiin namoota lama torbee darbe keessa ajjeesuu fi humnoonni fiinxaleeyyii faannoo dhoksaadhaan Oromiyaa keessatti ijaaramanii jiran ammoo ganda Zambaabaa jedhamutti maanguddoo biyyaa ajjeesuu isaanii OFM gabaasuun isaas ni yaadatama. Akka jiraattonni jedhanitti tarkaanfii waraana mootummaa naannichaatti bobbaasee fudhata caalaa kan humna fiinxaleeyyii faannoo raayyaa ittisa biyyaatiin golgaa taasifachuudhaan fudhataa jiru yaaddessaadhaas jedhanii jiru. Kutaalee Oromiyaa garaa keessatti humni fiinxaleeyyii faannoo kun abbootii qabeenya naannoo Amaaraatiin deeggaramuun ijaaramaa jiraachuun OFM gabaasaa kan ture yoo ta'u, magaalota Oromiyaa kanneen akka Finfinnee, Adaamaa, Asallaa, Goobbaa, Dirree Dhawaa, Bishooftuu fi kanneen biroo keessatti caasaa isaanii diriirsaa jiraachuun dhagahamee jira. Bakkeewwan kanneen keessaa godina Arsii aanaa Sirkaa keessatti haleellaa raawwachuu kan jalqaban yoo ta'u, raayyaa ittisa biyyaa golgaa taasifachuudhaan manneen uummataa ibiddaan gubuu fi tarkaanfii ajjeechaa namoota nagaa irratti fudhataa jiru jechuudhaan OFM gabaasaa ture. Uummanni nagaa waraana mootummaatiin waraana bilisummaa Oromoo soortu jedhamuun qabeenyi isaanii mancaa hidhaa fi ajjeefamaa jira kan jedhu jiraatan ganda Waachii Rabbasaa irraa OFM yaada kenne. Amma immoo gareen faannoo kun nama adda deemu yoo arge haleellaa irratti fudhataa jiraas jedhee jira. Rakkoo nageenyaa kana gandoota aanichaa keessa jiru kan raayyaa ittisa biyyaa naannichaa jiruu fi akkasuma qaamota dhimmi ilaallatutti iyyannus waraana bilisummaa Oromoo da'oo taataniif of keessaa baasaa deebii jedhamutu nuuf deebi'aa jiraas jedhee jira. Ji'oota lamaan darban keessaa dhibee gifiraatiin lubbuun namoota 63 dabarte. Ji'oota lamaan darban keessaa lubbuu namoota 63 dhibee gifiraatiin darbuu Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa beeksisee jira. Dabalata isaa Xuubaa Bunee akka itti aanutti isiniif dhiyeessiti. Ji'oota lamaan darban keessa lubbuun namoota 63 dhibee gifiraatiin darbuu Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa beeksise. Ji'oota lamaan darban keessa namoonni 9,500 dhukkubichaan kan qabaman yoo ta'u, lubbuun namoota 63 darbeera. Dhukkubichi jiraattota naannolee 10 fi aanaalee 91 keessatti mul'achuun ibsameera. Tamsa'inni dhukkubichaa naannolee Oromiyaa, Amaaraa fi giddu galeessa Itoophiyaa keessatti daran babal'achuus eerameera. Haa ta'u malee talaalliin dhukkubichaaf kennamu itti fufee jiraachuu eeruun ji'oota lamaan darban keessatti daa'imman miliyoona 2 talaalamuu Inistituutichi himeera. Waggoota 3 darban keessa namoota 57,000 dhukkubichaan qabamuu fi 460 du'uu beeksiseera. Ji'a Amajjii keessa naannoo giddu galeessa Itoophiyaa godina Hadiyyaa guyyaa 14 keessatti daa'imman 22 dhukkubichaan qabamuu Addis Istaandaarditu gabaase. Oduu kenna biyya alaatiin pirezidaanti Puutiin sagalee 87.3 argachuudhaan filannoo Raashiyaa mo'atee jira. Pirezidaantiin Raashiyaa filannoo mootummaa gaggeeffamaa ture mo'achuun irra deebiidhaan filatamuun isaa gabaafame. Dabalataa gabaasa kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Vladimir Putin filannoo kana morkattoota isaa sagalee hedduun caalee yeroo 5ffaadhaaf pirezidaantii akka ta'u himaa ture. Bulchiinsi Kiriimiliin jiru immoo duraanuu kaadhimamtoota kana sadan akka Putin fedhutti qajeelche. Wayita qorannoon filannoo sagalee kenname keessaa 87 argachuu isaa ibsan Dimokiraasiin Raashiyaa kan biyyoota lixaa caalaa iftoomina qabaachuu ibse. Dhugaan ture garuu morkataa Puutiin dura dhaabbate aangoo isaa qoree tokkollee akka hin jirre himamaa jira. Filannoo kanaan wal qabatee mormii bakka garaa garaatti dhageessifamaa ture. Deeggartoonni morkattoota Puutiin kan dheenna kana addunyaa kanarraa du'aan boqate Aleeksi Naavaaliin mormii cimaa Puutiin irratti dhageessisaa turanii kanneen Puutiin mormu magaalota Mooskoo fi Isti Peetirbaargii keessa dabalate magaalota gurguddoo Raashiyaa fi ambaasii biyyattii biyyoota alaa garaa garaa jiran duratti bu'aa garuu bu'aan filannoo isaa irratti dhiibbaa uumuu hin dandeenye. Gareen to'attootaa yookaan immoo Monitor Group OVD Info jedhamuun beekamu filannoo kana irratti yoo xiqqaate lammiilee Raashiyaa 80 ta'an hidhamuu isaa ibsee jira. Jimaata darbe buufataalee filannoo muraasa irratti haleellaan gaggeeffamee ture.
sun garuu sanbataa fi dilbata irraa hin deebi'amne. Biyyoonni lixa filannoo kun haqa qabeessaa fi bilisaa miti jechuudhaan qeeqanii jiru. Jarmiyaan filannoo fakkeessaa kan mootummaa abbaa irree fakkeessuu gaggeessee tures jedhaa jira. Ministeerri dhimma alaa UK London Kaameruun daangaa Yuukireen keessatti filannoon Raashiyaa gaggeeffamu balaaleffatanii jiru. Pirezidaantii Yuukireen Volodymyr Zelenskyy mootummaan abbaa irree Raashiyaa akka waan filannoo haaraa gaggeessee fakkeessee jira jechuun qeeqanii. Lammiileen Raashiyaa guyyoota 3 filannoo kana filataa turan kanneen daangaa Raashiyaa Yuukireen keessaa baqatee keessa jiraatan ammoo guyyaa 3 oliidhaaf filannoo irra turanii. Uummanni naannawa sana jiraatan akka filannoo kana irratti hirmaatuu fi amansiisutti yeroo dheeraa fudhatee jiraas jedhu. Qondaalli Komishinii filannoo tokko magaalaa Raashiyaa Yuukireen irraa fudhatte jedhamu Berdiyaankis keessatti ajjeefame. Pirezidaantiin Puutiin karaa televezyiinii mootummaa biyyattii wayita waa'ee bu'aa filannoo kanaa dubbatan filannoon kun akkaan iftoomina kan qabuu fi dhoksaa tokkollee kan hin qabnedha jedha. Dimokiraasiin Raashiyaa iftoomina qabaachuu kan warra lixaa akka caalu kan agarsiistudhas jedhee jira. Morkitoonni filannoo biyya isaanii baay'inaan mirga isaaniitiif fayyadamuun akka filatan gochuu isaaniitiifis galateeffatanii jiru. Puutiin amma akka ta'e filannoo irraa aanee jira. Yoo xiqqaate hanga bara 2030 aangoorraa akka turu mirkaneeffadhe jedhee jira. Namni siyaasa biyyoota lixaatti mataa jabaatuun beekamu kun erga abbaan irree bara Sooviyeet Joosef Staaliin as aangoorraa bu'ee hin beeku ture. Bara 2000 irraa kaasee biyyattii bulchaa jira. Nama yeroo dheeraadhaaf Raashiyaa bulcheedha jedhamee jira. Ammas filannoon pirezidaantummaa kanuma isaati. Dirree kana keessa kan ciisee taphatu hin jirus jedhamaa jira. Kremliin sirna siyaasa miidiyaa fi filannoo hunda to'attee harkaa qabdi. Kaadhimamaan paartii komishinii Niikoolaay Kaaristooniin sagalee kenname keessaa harka 4 qofa argate. Kaadhimamaan isaa waliin ture ammoo kanaa gadi argate. Kaadhimamtoonni sadeenuu kan Puutiidhaaf qormaata ta'an hin turre. Inumaayyuu Niikoolii Kiristooniin ammoo filannoo dursuudhaan Puutiin leellisaa jira ture. Kanaaf lammiileen Raashiyaa miliyoonaan lakkaaman baanii kan filatan Puutii qofa ture. Filannoo biraa waan hin qabneefis akka ta'e himu. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa irraa oduun irraaf qopheeffanne kanneen hanga ammaa turanii oduu isin dhageessuun keessi wajjin ture an Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Umar Jamaaltu nafaana ture qophiilee Oromiyaa Freedom Media kanneen hafa waliin turtii gaarii.